Innaa obboleettii keenya Gannat jechuudha. Warroon ishee deeggaruudhaaf jecha suuraa baqqalaa gadi galabbataa jirru. Dhaabbanni ofaa ilaallu maaliif Oromummaa eenyumtuu namaa kennu eenyumtuu namarraa hin mulqu. Ati har'a Oromoo miti jedhaniidhaafis namni Oromummaa keessaa nama baasu tokkollee hin jiru jechuudha. Jecha afaanii jechoota garaagaraa dubbachuu dandeenya. Garuu gochaan immoo ati miti jennee Oromummaa keessaa nama baasuu hin dandeenyu jechuudha. Amantaa keessaa waashamaadhaan habaabni jara jirtu bakka jirteetti nageenya waaqessi faa baay'atu. Egaa ayyaana irreechaa irratti uummanni kun Oromoo miti garuu haala kanaan bareedanii karaa fagoo irraa dhufaniitu warra ayyaana irreechaa irratti argameedha jechuudha. Egaa yeroo tokko tokko miidiyaa kana irratti wanti arginuu fi wanti biyya keessa jiru baay'ee garaagarummaa akka qabudha kan argaa jirru jechuudha. Kanaafi amma yeroo baay'ee ayyaanni irreechaa Oromoo qofti akka kabajutti kan ilaalamu jechuudha. Garuu namoonni kun fageenya irraa dhufaniitu ayyaana kana irratti argamanii jechuudha. Baay'ee dhukkubas nama jedha. Walaayitaadhamu akkasiidha jechuudha isaanii. Haala sanii kana taasisee mootuu viidiyoo kana akka nama babbarameetu gadi lakkifame jechuudha. Akka waan guyyaa irreechaa lolli ka'ee fakkeessanii suuraa irratti akka nama babbaranii kan gadi lakkisanii garuu irreechi nagaan akka dhumateedha. Jechuudha bifa saniin fakkeessaniitu gadi lakkisanii jechuudha. Kuni warra jibbiinsa saba tokkoof qabu yookiin immoo gammachuun nama tokko arguu hin barbaannetu gocha akkasii raawwata jechuudha. Viidiyoo kana dursee waan argeef humna itti hin fakkaanne garuu immoo nama arguuf dhugaa fakkaachuu danda'alleedha. Akkasumallee chaanaala irratti lolli akka uumame akkasumallee immoo irreecha baranaa irratti namoonni akka hir'atanii sababa garaagaraa waan garaagaraatti kan dubbachaa jiran jechuudha. Egaa miidiyaa irratti ajandaan sabaa inuma dhufa jechuudha. Garuu immoo dhugaa jiru gaafa namni tokko baree dhugaaf soba ta'uu isaa adda baafata jechuudha. Garuu kan immoo dhugaadha maaliif jedhee gaaffii itti uume fakkeessa isaatiitti immoo gammachuullee jiraachuu danda'a jechuudha. Maaliif kan saba kanaaf jibba qabu jechuudha. Kana taansi maalidha? Guyyaa kaleessaa dhugaa dubbachuudhaaf miidiyaa kana irratti namni saba garaagaraatiin wal lolaa wal jibbaa jechoota garaagaraatiin jechuudha. Anammaa kanaan dura intalli Zeeddi jedhamtu jecha isheen dubbatte irraa ka'ee baay'ee keessa kootii qarreena natti uumamee ture maaliif kan jedhu jechuudha. Maaliif kan jedhu irratti jechuudha. Namatti dhagahama gaafa namni sabni sun akkas yookiin inni akkas jedhee nama ittiin jedhu maaliif akka ta'e hin beeku bicha nama quuqa jechuudha. Gin yeroo tokko tokko immoo dhaabbannee yoo filaalle wanta badaa godhamu san gaarummaadhaan yoo deebisne kanatu filatamaadha kan jedhus nama jechisiisas. Akkasumallee immoo karaa wanta badaa nu dhageessisiisu wanta badaa miidiyaa ittiin dhaggeeffannu irraa fagaachuunis furmaata jedheen yaadaan yeroo tokko tokko jechuudha. Sababbiin isaa har'a nuti jibbiisni asitti nuti waliif qabnu homaa nu hin fayyadu. Asumatti numaadha kan nu miidhuu fi keessa keenya bicha jibbiinsa guutaa deemu malee nu hin fayyadu jechuudha. Warri biyya keessa jiru garuu kan jaalalaan waliin jiraatus jira. Kan immootu irra caalaan namni biyya keessa jiru warra miidiyaa hin fayyadamnedha. Keessattuu naannoo baadiyyaa irratti jechuudha. Namoota san amma kana osoo jetteeni nama waa'ee jibbiinsaa kana nama hin beeknetu jira. Kanaan dura dubartii namoota keessummaa mana bulchanii keessummaan sun beeksisa 5 bakka tokkotti isaan jalaa ajjeesee deemetu jira. Baay'ee hin turre dubbatamaatti kan ture gaarummaa isaaniitiin jechuudha. Uummata akkana gara laaffisa kanatu jira jechuudha. Garuu nuti amantaadhaan waan garaagaraatiin asirratti jechoota garaagaraa waliin jenna, waliin arrabsina, waliin jecha garaagaraa jenna jechuudha. Saba biroo haafuutiin ummaan bichaan ummaan sabuun Oromootu hangam akka amantaadhaan wal qoodaa jiru, hangam akka namni tokko gaafa waan tokko raawwate nuyiin keenya walirratti kaa'amu jechuudha. Kanaaf kan yeroo tokko tokko dhaabbannee of ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Gaarummaan ofiif malee namaaf miti jechuun jaalladha jechuudha. Obboleettii keenya Gannat jechuudha. TikTok kanarratti kan beekamtu, TikTok irratti kan beekamtu obboleessa keenya baqqee waliin jechoota waliif deddeebisaa yeroo jiranidha kan arge jechuudha.
mucaa kan dhugaa dubbachuudhaaf ana baay'ee natti tola. Maaliif hojjettanii nama amantaa isaa jaalatu, nama amantaa isaatiif boodaa qabu yeroo baay'ee nama amantaa isaatirraa dubbatudha jechuudha. Kana jechuun namni gaafa amantaa isaatirraa dubbatu yookiin immoo gaafa waa'ee amantaa isaa beeku nama biroon miidhuudhaaf illee hin yaalu jechuudha. Namni yoo karaa badaa yoo deeme gara gaariitti deebisuuf yaala malee namni sun akka waan badaa hojjetu hin gorsu jechuudha. Maaliif waaqayyoon kan nu barsiise jaalala waan ta'eef iyyuu kan nu jaalatu bicha jaalachuu hin qabnu, kan nu jibbus jaalachuu qabna, kan nu abaaru eebbisuu qabna, kan waan hamaa nurratti hojjetu nuyi nama saniif waan gaarii ooluu qabna jechuudha. Kanadha akka sagalee waaqayyooti garuu ta'ee immoo obboleettiin kun waa'ee callee irratti jechuudha. Callee fi fannoo wal bira fiduu hin qabnu. Wal bira fiduu hin qabnus tokkos miti sijammar jechuudha. Maaliif fannoon keenya kan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhiigee irratti dhangalaasedha. Calleen garuu taraa nagariidha jechuudha. Yookiin simbiloo nagariidha calleen jechuudha. Sijammar calleen abbaa qaba. Calleen abbaa qaba jechuudha. Halluu isaa waliin waan hunda isaa waliin calleen seeraa fi heera mataa isaa danda'e qaba jechuudha. Warri calleetti amanu jirani. Kanaafuu ani akka nama tokkootti ani bakka nama tokko yoon bu'e calleen na hin ilaallatu jechuudha. Osoo hin beekin biteen ture uffata aadaa koo waliin jechuudha. Garuu har'a ergan beekee booda immoo callee sanitti hin fayyadamu jechuudha. Maaliif uffaticha nan barbaada. Callee san garuu yookiin nan gata kirri duwwaadhanani hojjisiifadha jechuudha. Maaliif uffantichi akkasitti yoo uffatameedha kan bareedu garuu uffanni akkasitti bareedeetu callee san fayyadamuu hin barbaadu jechuudha. Osoo hin beekin bitee jiranna sababa isheen callee irratti dubbattee fi akkasumallee immoo namoonni baay'een mucaa kana suuraa isaa gadi galabatanii jechuudha. Kanaaf amantaa keenya fi oromummaa keenya adda haa baafannu. Maaliif akkas ta'e maaliif dubbate? Calleen dhugumaa nu fayyadamuu nu hin fayyadu kan jedhullee dhaabbannee ilaaluutii qabna jechuudha. Calleen abbaa qaba. Walumaa galatti calleen abbaa qaba jechuudha. Callee abbaan itti amanu itti amana. Akkuma nuti amantaa keenya keessatti amantaa keenya itti amannee itti jiraannu warri calleetti amananii jiraatan jiranii jechuudha. Kanaaf ani akka nama tokkootitti calleen nu hin ilaallatu. Sababni isaa abbaa qaba jechuudha. Abbaan uffata uffachuu danda'an mirga isaati garuu ani akka nama tokkootitti jechuudha. Har'a garuu isheerra darrabamneetu isheedhaan maaliif akkas jedhe inni waan akkasii hin jedhameetu suura isaa gadi galabatamuu hin qaba jedheeti yaan hin yaadu jechuudha. Maaliif oromummaa eenyumtu namaaf hin kennu, eenyumtu namarraa hin mulqu jechuudha. Har'a ani Oromoo ta'ee ati miti jettee keessaa na baasuu hin dandeessu. Osoon saba biraas ta'e immoo ati Oromoodha kootti Oromoo ta'etti namni oromummaa naaf kennus hin jiru, namni oromummaa namarraa mulqus hin jiru jechuudha. Kanaaf wanta goonu irratti wanta hojjennu irratti garuu dhaabbannee of haa ilaallu. Nama tokko qeequudhaan duratti namni sun maal hojjeteeti, maal jedheeti, maal balleesseeti, dogongorri isaa eessatti jennee dogongora nama sanii hubannee achirraa kaanii nama san qeequutti qabna malee lafuma kaanii sira nama tokko jaalannuuf nama sana irra darrabameetu namni sun badiisoo qabaachuu baate deeggaruun yookiin nama san qeequun sirriidha jedheeti yaan hin yaadu jechuudha. Kanaaf mee koomentii jalatti naaf deebisaa. Gaaffii kana mee naaf deebisaa. An akka kiyyatti akkan dhagahettis akkan beekuttis calleen abbaa qaba. Abbaan itti amanu itti amana calleetti jechuudha. Akkuma nuti amantaa keenya kana keessa jiraannu abbichi callee kun calleen warri itti amanan jiranii jechuudha. Kanaafuu anana hin ilaallatu. Sijjammar calleedhaafis kabajaan qabu jechuudha. Akka nama tokkotti akka intala ortodoksii takkaatetti calleedhaaf kabajaan qabu. Garuu uffaticha nan jaaladha. Callee isaa sun callee isaa waliin osoo hin taane uffaticha normaanii jechuudha. Calleedhaan alattis uffatamuu ni danda'a. Innaa callee fi fannoon maalidha walitti fiduun hin danda'amu sijjammar jechuudha. Kanaaf namni gaafa dogongora raawwatu itti himuutu caala malee nama sanarra darrabamnee namni sun badaadha jechuu hin dandeenye. Obboleessi isaa inni sirba ture jechuudha. Obboleessi Baqqalaa akka sirba qabu inni illee dubbateetidha kan jiru jechuudha. Garuu karaa inni deemuu barbaadu san hin deemuu jedhee jira. Nan deeggaran.
nan deeggara jechuudha. Yoo osoo danda'ameefiyyuu obboleessa isaa iddoo sirbaa san irraa deebi'ee akka inni amantaa isaatiin cimu akka inni karaa waaqayyoo deebisu gargaaruu qaba sirriidha. Malee abbaan fedhee haa sirbu sirbi dhaamsa qaba jechuudha. Garummootu dhaamsa qabaateeyyuu osoo jiru nuuf hin eeyyamamne jechuudha. Nuuf hin eeyyamamne. Akka amantaa keenyatti akka sirbinu akka maal taanu sirba baasuu miti ta'e akka dhaggeeffannu nuuf hin eeyyamamne jechuudha. Amma kanas gaafa dubbatame namni nama jibbu jiraachuu danda'a. Maaliif sirba san jaalannuuf jechuudha. Kanaaf iyyuu